Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota chaanal YouTube kiyyaa akkasuma chaanal YouTube Kamaal Aappii akkasuma peej Kamaal Aappii fi warroonni Telegiraam irratti chaanalii Telegiraam Kamaal Aappii hordoftan hundi keessanuu akkami nagaa keessanii nagaa kooti alhamdulillah. Har'agaa viidiyoo bareedduu takkaan isiniif qabadhee jira. Namni viidiyoo tana daawwatee itti hin gammanne akkamiin jedhee akka ibsu sanis hin dhiisaga. Egaa viidiyoo har'aa tana keessatti wanni nan isiniif qabadhee dhufe appilikeeshina Kalar Noot jedhamtu tana jechuudha. Akkuma beekamu baay'een keessan bilbila keessan irraa ni qabdu. Hangam akka itti fayyadamaa jirtan isanumaaf hin dhiisa jechuudha. Egaa faayidaan appilikeeshina kanaa maali jechuun keessan hinaaf. Appilikeeshiniin kun akkuma beekamu hedduun namaa yaadannoo garaagaraa yommuu qabatu yaadannoo qabachuudhaaf daftara isa barbaachisaa akkasuma qalama isa barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu daftara kanarratti yaadannoo isaa yoo barreesse kaa'ee jalaa baduu danda'a. Sana booda rakkachuu danda'a jechuudha. Appilikeeshina kana garuu namni qabu yaadannoo isaa hanga lubbuun isaa jirutti yoomiyyuu dhabuu hin danda'u. Namni yaadannoo tanaan kaa'ate jechuudha. Akkuma beekamu gaa namni jireenya isaa keessatti wanta garaagaraa barreessuu danda'a. Seenaa isaa ta'uu danda'a, waliigaltii namaatiin ta'uu danda'a. Akkasuma irra caalmaan keenya yeroo feesbuuka banannu akkaawuntii feesbuuka keenya luukii irratti qabanna jechuudha. Sana booda luukiin sun baduu danda'a. Akkaawuntii feesbuuka keenya san inni kenna jechuudha. Feesbuuka waggaa hedduun hojii ture sababa akkaawuntiin sun nu jalaa badeef dhiphannaa jechuudha. Feesbuuka akkasitti garaa nu nyaatu san dhabnaa jechuudha. Garuu namni yaadannoo tana qabu akkaawuntii feesbuuka isaa ta'e akkaawuntoota biraa dhabuu hin danda'u gonkumayyuu. Kanaaf gaa hedduu nama gammachiiste hedduu. Kanaaf appilikeeshinina kana hedduu waa baay'eetu keessa jira. Isa san isinumaaf hin dhiisa gaa hacaafuma isin garsiisa. Appilikeeshinina kana kan argattan pileestoorii keessanirra. Pileestoora keessanirra seentaniiti Kalar Noot jettanii appilikeeshina kana akkuma inni jiru kanatti itti barreessitu jechuudha. Sana booda daawunlood godhattu. Liinkii ammoo isiniif kaa'aa yoo ta'u baate. Kanaaf erga daawunlood godhattan booda appilikeeshinicha kana keessa ni seentu. Erga haala kanaan seentanii akkanatti iddoo duwwaatu isinii dhufaa jechuudha. Akka kiyyaa kanammaa waan yaadannoo garaagaraa irraa qabuuf akkanatti dhufe malee keessan fuula duwwaatu isinii dhufaa jechuudha. Hoggoonni haala kanaan isinii dhufe asirratti tuqaa sadiin kanarratti cuqaastu isin. Inni jalqaba irratti beekuu qabdan imeelii googilii keessanii qabaachuu qabdan. Imeelii namni hin qabne homaawuu isin fayyadu yeroodhaaf malee jechuudha. Yeroodhaaf garuu isin fayyada. Kin imeelii namni qabu waggaa hedduu haga umriin isaa jiru itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Imeelii keessan akka itti banattan kana duras isin barsiisee jira. Warri hin beekne yoo jiraatte gara keessaatti yaadanaaf gaa isiniif irra deebi'ee banaa jechuudha. Kanaaf gaa imeelicha keessan san fidanii asirratti bakka kanarratti amma kiyya waan banamee jiruuf akkanatti dhufe isin bakka kanarratti gad cuqaaftaniiti googilii fi feesbuuka isinii fidaa googil ka jedhu irratti dhuftanii seentu jechuudha. Yoo ta'uu baate ammoo saayin in bakka jedhu keessa seentanii imeelii fi imeelii googilii keessaniif paaswoortii itti naquudhaan keessa seentu jechuudha. Erga isa keessa seentanii booda asirratti cuqaasanii iskaayin gootu. Sana booda gaa fuula duwwaatu haala kanaan isinii dhufu. Bakka mallattoo pilaasii kanarratti dhuftu. Sana booda next bakka jedhu kanarratti cuqaastu. Kana booda iddoo duwwaa kanarratti barreessitu jechuudha waan barbaadan san. Waan barbaadan san haala kanaan irratti barreessitu jechuudha. Bakka waan barbaadan haala kanaa erga barreessitanii booda gara jalaatti dhuftanii bakka kana cuqaasuudhaan garuma duubaa irraa deebitanii jechuudha. Seef ta'ee jira. Haala kanaan seef ta'ee jira jechuudha. Akkuma argitan kun haala kanaan seef ta'ee jira. Erga haala kanaan seef ta'ee guyyaa fi sa'aatii wajji isinii ka'a. Akkuma asitti argitan kun guyyaa fi sa'aatii isin seef itti gootan isin galmeessitan wajji isinii ka'a jechuudha. Haala kanaan erga isinii ka'a isin yeroo barbaadanitti yoo barbaadan haaluma salphaan argattanii jechuudha. Kan biraa akkuma argitan isin garsiisa. Gara gadiitti deemtanii ani yaadannoo bara 2000 asuma argattume Agustii 23 bara 2016 yaadannoo bara 2016 as keessaa qaba jechuudha. Bilbilli kun bara 2016 hin qabu bara 2020 keessa garuu kan isa yaadannoon kun kan bara 2016ti. Waaw baay'ee namatti tola mire garuu sababa imeelii kanaan dura kaa'eef argadhee jechuudha. Asirra kan bara 2017 jira. Kan bara 2018 jira. Akkuma asirra argitan kun kan bara 2019 jira. Akkuma asirratti argitan hanga ammaatti jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan irraa fayyadamaa isiniin jira. Kan biraa asirratti bakka tuqaa kanarratti ni cuqaastu. View bakka jedhu kanarrattis ni barbaadan haala kanaan cuqaasuudhaan kallattii garaagaraatiin irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kallattii garaagaraatiin irraa fayyadamuu dandeessu. Waaw baay'ee nama gammachiisa.
Kanaaf egaa asirratti akkaawuntii feesbuuka keessanii ta'ee yaadannoolee garaagaraa hundaayyuu as keessa haala salphaa fi bareedaa ta'e kanaan ol kaawwattanii irraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Siitingii isaa yeroo biraa deddeebi'ee bal'inaan isin agarsiisa yookaan isin gammachiisu ta'e. Kanaaf gaa hiriyoota keessaniif aappii kana sheer gochuu hin dagatina. Inni ismaart foonii fayyadamu kamiyyuu appilikeeshina kana fayyadamuun dirqama isaati. Egaa gaa ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim, maqaan chaanaalii yuutuubii fi teelegiraamii kiyya akkasuma peejii kiyya Kamaal Abbeedhaa. Laayik sheer gochuu hin dagatina. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.